bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news. به قول سنگر ما میدان هست، خیابون ها هست در کنار مجاهدان. News for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear. What our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate. تنفيذا لما ورد في بيان القوات المسلحة اليمنية السابق بشأن التدخل العسكري المباشر. Israel pounded Beirut on Friday in an expanding conflict with Iran-backed Hezbollah that has sent tens of thousands of Lebanese. Gareen Ameerikaa marii nagaaf gara Paakistaan Islaamabaaditti imaluun gabaafame. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gareen Ameerikaa bakka bu'uun Iraan waliin mari'atu gara Islaamabaaditti imaluu beeksisan. Bakka buutonni koo gara Islaamabaad imalaa jiru har'a mariidhaaf taa'u jechuun Tiraamp beeksiseera. Walii galteef akka toluuf waan madaalawaa fi sababa guutuu qabu dhiyeessineerraafis jedhee jira. Ni fudhatu jedheen abdadhaa kan jedhe Doonaald Tiraamp yoo kana hin taane Ameerikaan buufataalee anniisaa isaanii hundaa leelti riqichoota Iraan keessaa hundaa leelti jechuudhaanis akeekkachiisaniiru. Yoo mariin ammaa kun kufee kanaa booda nama gaarii waan jedhamu hin jiru kan jedhe Tiraamp buufataaleen anniisaa akkasumas riqichoonni Iraan guutummaan guutuutti haala salphaa fi ariifataa ta'een barbada. Kun kanaan yeroo jirutti mirgi niwukilaaraa Iraan kan mulqamu akka hin taane pireezidantiin biyyattii beeksisan. Pireezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian pireezidantii Doonaald Tiraamp mirga niwukilaaraa Iraan qabdu irraa mulquuf kan isaan dandeessisu sababii tokkollee akka hin qabne dubbachuusaa miidiyaan biyya keessaa Isnaa jedhamu gabaaseera. Tiraamp Iraan mirga niwukilaaraa ishee fayyadamuu hin qabdu jedha garuu sababa yakkaa maalirraa kan ka'e akka ta'e deebii hin kennu jechuun Masuud Pezeshkian ibsaniiru. Mirga biyyi tokko qabdu namni irraa mulqu kun eenyu jechuunis gaafataniiru. Itti dabaluunis nuti akka warra waraana barbaadaniitti akka hin fudhatamneef haala jiru hubachiisuu qabna. Nuti waraana nurratti baname ofirraa ittisaa jirra jechuun pireezidantiin Iraan kun dubbatanii jiru. Waraana kana kabajaan xumuruuf yaalaa jirra jechuu isaa maddi oduu barattoota Iraan gabaasee jira. Pireezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian yaada kana kan kenne wayita marii Teheraan fi Waashingten gidduutti taasifamaa jiru keessatti waa'ee niwukilaaraa dhimma ijoo ta'ee jiruttidha. Marii torban darbee Paakistaan keessatti taasifameen dhimmi qaamolee lamaan akka waliif hin galle taasise tokko kana ta'uu isaa ibsamee ture. Iraan yuuraaniyeemii gabbisaa kan jirtu yoo ta'u kaayyoo misooma nagaatiif jettee dubbattus pireezidantii Tiraamp Teheraan meeshaa waraanaa niwukilaaraa akka hidhattu akka hin barbaanne irra deebiidhaan ibsaniiru. Iraan gama isheetiin Ameerikaan marii nagaa irratti waan hundaan gaafadhee argachuu qaba ejjennoo jedhu akka qabattee ibsuun komattee jirti. Gama biraatiin Iraan guyyaa dheengaddaa ulaa Hormuz guutummaan guutuutti banuu ishee galgala beeksiftee saatota yartuun booda ulaa Hormuz deebiftee cufuu beeksiftee turte. Ameerikaan ammoo ulaa Hormuz cufuun walii galtee dhukaasa dhaabuu cabsuudha jechuun Iraaniin komataniiru. Humni galaanarraa Iraan Ameerikaan dooniiwwan akka buufata doonii Iraan hin gallee fi hin baane dhorkuun walii galtee dhukaasa dhaabuu cabsuudha jedheera. Iraanii fi Ameerikaan torban lamaaf walii galtee dhukaasa dhaabuu mallatteessanii turan. Yeroo kanatti garuu ulaan Hormuz akka banamuuf ture. Humni galaanarraa Iraan garuu deebisee cufeera. Hanga Ameerikaan uggura buufataalee doonii keenyarra keessa kaastutti cufamee ture jechuunis beekseera. Tiraamp ibsa kenneen qondaalonni Iraan cufuu barbaadu garuu Ameerikaan hin eeyyamtu jedhanii jiru. Waa'ee ulaa Hormuz Iraan maqaa akka nu balleessitu hin goonu jechuun Tiraamp dubbateera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waajjira isaa Waayit Haawus irraa ibsa sanbata kenneen Iraan waliin mariin faara gaarii qabu geggeeffamaa jira jedheera. Garuu immoo Iraan ulaa Hormuz ilaalchisee akka maqaa nu balleessitu gochuu hin qabnu jedheera. Iraan akkuma waggaa 47 darban gochaa turan sana tapha bareedu tokko taphachaa jiru jechuun Tiraamp akeekkachiisee jira. Kun kanaan yeroo jirutti marii Iraan Ameerikaa waliin geggeessitu kan hogganu
Qondaalli olaanaa Iraan Mohammad Baagerii Gaalibaaf ulaa Hormuz nutu to'ata jedhee jira. Marii Ameerikaa waliin geggeeffamu ammallee faara qabaachuu himee waraanicha goolabuuf garuu biyyoonni lameen murteedhumaarra ga'uun fagoo jiru jedheera. Gaalibaaf torbee darbee marii Ameerikaa waliin godhamuuf Paakistaan ture. Mariin marsaa itti aanu har'a geggeeffamaa jira jechuudha. Kun kanaan yeroo jirutti qabxiilee ijoo lamaan Iraanii fi Ameerikaa wal labsiisan ifa ba'eera. Iraan qoqqobbiin ishee irra jiru akka ka'u barbaaddi. Dinagdeen Iraan kufaa jira. Alergiin isaanii keessumaa boba'aa ta'e ammoo guutummaan guutuutti dhaabbatee jira. Dinagdeen biyyattii ammoo isa irratti hirkateera. Iraan yeroo dheeraa akkasiin turuu hin dandeessu. Ameerikaa fi Iraan qabxiilee lamaan kana irratti walii galuu hin dandeenye. Inni jalqabaa gabbisa niwukilaaraati. Iraan guutummaan guutuutti gabbisa niwukilaaraa akka dhaabdu Ameerikaan gaafatti. Iraan ammoo guutummaan guutuutti hin dhaabu jetti. Inni lammaffaan yuuraaniyeemiin akka malee gabbatee gaarreen Isfaan jala dhufamee akka dabarfamee Ameerikaaf kennamu barbaaddi Ameerikaan. Taatee baa giddu galeessaa ilaalchisee ijoo marii Ameerikaanii fi Iraan irratti waliigaluu dadhabanii fi marii guyyaa irraa Paakistaan magaalaa guddoo Islaamabaaditti adeemsifamu bal'inaan isin biraan geenyaa nu waliin tura. Nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabskiraayib gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa laayik sheer godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qodaa. Kallattiin gara odeessaa Ammee qindeeffannetti wal wajjin dabarru. Video kana laayik gochuudhaan jalqabaa. Jilli marii Ameerikaa Paakistaanitti deebi'uuf Tiraamp ammoo bu'uuraalee Iraan akka barbadeessuu irra deebiin dhaadateera. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp bakka buutonni isaa marii nagaa Iraan waliin taasifamuuf gara Paakistaanitti deebi'aa akka jiran himeera. Kun osoo kanaan jiru Doonaald Tiraamp pireezidantiin Ameerikaa 47ffaan Iraan walii galteerra kan hin gaamne taanaan wiirtuuwwan anniisaa fi riqichaa Iraan akka haleeluu irra deebiin dhaadate jira. Gama biraatiin qabxiilee ijoo Ameerikaa fi Iraan walii hin galle lama ifa ba'aniiru. Iraan qoqqobbiin ishee irra jiru akka irraa ka'u barbaaddi. Dinagdeen Iraan guutummaan guutuutti kufaa jira. Alergiin isaanii keessumaa boba'aa ta'ee dhaabbatee jira. Dinagdeen biyyattii ammoo isa irratti hirkateera. Iraan yeroo dheeraa akkasiin turuu hin dandeessu. Ameerikaa fi Iraan qabxiilee lameen kana irratti walii galuu hin dandeenye. Inni lammataa ammoo gabbisa niwukilaaraati. Yuuraaniyeemiin akka malee gabbatee fi boombii ta'uuf fiixee ga'ee gaarreen Isfaan jala dhufamanii jiran akka dabarfamanii kennaman barbaaddi Ameerikaan. Ameerikaan yuuraaniyeemiin gabbifame jettee kan bara darbe gaarreen Isfaan jalatti haleeltee turte Iraaniin dabarfamee akka kennamu yookaan humnaan yookaan jaalalaan akka kennamu gaafatti. Ameerikaan umaayyuu Iraan niwukilaara hidhachuuf dhiyaatteetti jechuun yuuraaniyeemii gabbifame baasuuf loltoota ishee gaarreen Isfaanitti erguu barbaaddi. Kun garuu balaa akka qabuu fi haala ulfaataa ta'uun ibsamaa jira. Sababni isaas Iraan loltoota ishee gaarreeniin marsitee waan keesseef eenyuyyuu gara gaarreen kanaatti siquu hin dandeenye. Deemuuf eeyyama Iraan argachuu qabu. Ejensiin to'annoo atoomii idil addunyaa ammoo Yuunaayitid Neeshin jalatti damee sakatta'uu barbaada. Garuu qindoomina Ameerikaa waliin ta'uu akka qabu Ameerikaanis himti. Iraan ammoo haala amma jiruun hin eeyyamtu. Kun kanaan yeroo jirutti gareen paartii Dimookiraatota Ameerikaa Tiraampiin qeeqaa jiru. Tiraamp dhiibee waraana Iraanitti kan galchee Naataaniyaahudha jechuun muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahuu komataas jiru. Ittaantuun pireezidantii duraanii Ameerikaa Kamalaa Hariis Doonaald Tiraamp kan dhiibee waraanatti galchee muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaahudha jettee jirti. Sanbata kaleessaa sagantaa fandii walitti qabuu irratti yoo dubbattu waraanatti galeeraa garuu biibii Naataaniyaahutitti galchee mee ifa goonuu jechuun dubbattee jirti Kamalaa Hariis. Waraana uummanni Ameerikaa hin barbaannetti galeeraa kun loltoota Ameerikaa balaarra buuseera jechuun Doonaald Tiraampiin qeeqxee jirti. Tiraamp kallattiin dubbiin Kamalaa Hariisiif deebiin kennine. Garuu Israa'el michuu keenya addaati jechuun dubbateera. Namoonni Israa'eliin jaallatanis jibbanis michuu guddoo Ameerikaa ta'uu ishee mirkaneessaniiru jedheera. Kutannoo amanamummaa cimina isaanii agarsiisaniiru. Isaan kaan eenyummaa isaanii isa dhokataa yeroo waraanaa fi muddamaatti
yeroo mul'isan Israa'el ammoo cimanii waraananii akkatti mo'atanis beekuu jedhe jira Doonaald Tiraamp. Odeeffannoo halkan edaa fi ganama kana ba'aa jiraniin ulaan Hormuuz kaleessas cufaa oolee har'as cufaa jira. Iraan dooniiwwan achiin darbuuf turan ofirraa deebiftee jirti. Kun ammoo addunyaatti deebi'ee cinqii gara biraa ta'ee jira. Marii marsaa lammaffaa Ameerikaa fi Iraan har'aa Paakistaanitti adeemsisan kanaaf iddoon qophaa'eeraa eegumsi mijaa'eera. Islaamabaad marii nagaa Ameerikaa fi Iraan waa hunda qopheessitee keessummoota simachaa jirti. Kun yaaddoo ibsatanis jaarsa araaraa marii kana kan ta'e mootummaan Paakistaan marii nagaa kanarraa abdii akka qabu dubbata. Garee lamaanuu irraa amantaa waan qabu fakkaata. Pireezidantii itti aanaa Ameerikaa J.D. Vance akkanuma abdii marii kanarraa qabaachuu ibsaniiru. Tarii ammoo mariin marsaa lammataa Paakistaan Islaamabaaditti Ameerikaa fi Iraan taasisan kun yoo hin milkoofne Tiraamp deebisee buufataalee anniisaa Iraanii fi riqichoota Iraan akka rukutuu akeekkachiiseera. Yoo nutti taphachuu barbaadan jechuudha. Kanaan dura pireezidantiin Iraan Masuud Pezeshkian haleellaa Israa'el Libaanos keessatti itti fufee jiru marii kana hiika dhabeessa godha jechuun fuula X irratti barreessanii turan. Haa ta'u malee Israa'elii fi Libaanos marii Ameerikaa keessatti waggoota 30 booda wal arganii mari'ataniin dhukaasa dhaabuu guyyaa 10 mallatteessanii jiru. Dhimmoonni Ameerikaa fi Iraan irratti waliigaluu hin dandeenye tokko dhimma ijoo ulaa Hormuuzidha. Dooniiwwan ulaa Hormuuz irraa dabarsuu ilaalchisee Iraan waan hin taane gochaa jirti jechuun Tiraamp dubbatee ture. Kun waan waliin dubbanne miti jechuun Iraan waan saalfachiisaa gochaa akka jirtu miidiyaa hawaasaa isaa Truth Social irratti maxxanse Tiraamp. Dooniiwwan muraasatu ulaa kanaan darbaa ture. Dooniiwwan dhibbaan lakkaa'amanii fi imaltoota galaanarraa 20,000tu galoo galaanaa irraa danqamee jira sababa kanaan jechuun dubbatee ture Tiraamp. Amma immoo Iraan guyyoota lamaan darban kanatti dooniin tokkollee ulaa Hormuuz keessaa akka hin dabarre uggurtee jirti. Ulaa kana huutee kan qabde Iraan xurree bishaan kana qabdii qabachuu idileessuu feeti fakkaata. Qabiyyee biyyaalessaa yookaan birmaduu kiyyas jetti. Maaltu akka achi darbuu fi hin dabarres murteessuuf seera baasuu feeti. Kanaanis kamisaa ulaa darbinsa haaraa beeksiftee jirti Hormuuz keessa. Daandii imalaa duraan irraa gara kaabaa iddoo jiruun dabarsinaa kan jette Iraan kun itti yaadamee kaampaanota doonii doorsisuuf waan gootedha. Isheen garuu dhootuuwwan yookaan fanjii awwaalamee jiru irraa goruuf jetti. Dhugumas immoo Iraan bishaan ulaa Hormuuz keessaa iddoowwan dooniin qaxxaamuranii darban keessaa dhootuuwwan yookaan fanjiilee bishaan irra bololi'an awwaaltee jirti jedhamee jira. Kana ammoo Ameerikaan dursitee qorannoo gaggeessiteen beeksifte. Torban darbees Doonaald Tiraamp dhootuuwwan yookaan fanjiiwwan bishaan irra bololi'an qulqulleessaa jira jechuun yeroo mariin Paakistaanitti jalqabamee dubbatee ture. Dhimmi lammataa Iraanii fi Ameerikaan irratti waliin gallee dhimma niwukilaaraati. Dhimma waldhabdee falmisiisaa ijoon tokko niwukilaaraadha. Tiraamp guyyaa waraanaa eegalee Iraan niwukilaara hidhachuu akka hin dandeenye mirkaneessuun kaayyoo waraanichaa keessaa tokko ta'uu eeree ture. Iraan boombii niwukilaaraa akka hin hidhanne waakkatti. Mootummoonni lixaa shakkiidhumaan itti duulaa kan jiran kana isheen yuraaniyeemii kaayyoo nagaaf gabbisuu mirga akka qabdu waliigaltee niwukilaarii gabbisuu dhiisuu eeruun himatti. Qabxiilee mariif dhiyeessaa jirtu 10 keessaa tokko beekamtii mirga niwukilaarii gabbisuuti. Tiraamp marii kanaaf qabxiilee 15 kaa'atee ture. Kanneen keessaa tokko dachii Iraan irratti gabbisa yuraaniyeemii hundaa dhaabuudha kan jedhudha. Garuu torban jalqabaa irratti ministeerri Ameerikaa PTX akka jedhetti Iraan takkaa niwukilaarii hin hidhanne humna akkasiis hin horanne jedhee ture. Haa ta'u malee Iraan gabbisa niwukilaaraa ishee parsantii 60 akka irraan geesse kanaan dura gabaafamaa tureera. Kun kanaan yeroo jirutti tuqaa sadaffaan Ameerikaa fi Iraan irratti waliin gallee tuqaa waa'ee qoqqobbiiti. Ameerikaan qoqqobbii waggoota 47 Iraan irra keessee Iraan akka irraa kaafamus ni barbaaddi. Kana malees qabeenyi lammiilee Iraanii fi mootummaa Iraan Ameerikaadhaan waggoota 47 jalaa qabamee ture akka gadhiifamus ni gaafatti. Kun ammoo Ameerikaa irraa faara gaarii hin arganne.
Ameerikaan kana kan isheen gochuu dandeessu yoo Iraan ulaa Hormuz gadhiiftee fi akkasumas niwukilaara gabbisuu guutummaan guutuutti Iraan keessaa dhaabdee fi niwukilaara gabbatee jiru Iraan keessaa akka ba'u eeyyamte qofaadha. Kana ammoo Iraan toleen jettu. Qabxiin gara biraan Iraan fi Ameerikaa gidduutti rakkoo uume michoota Iraan baha giddu galeessaati. Niitworkiin Iraan harka lafa jalaa Hizbollaa Libaanos keessaa, Hutiiwwan Yemen keessaa, Hamas Gaazaa keessaa fi milishoota Iraaq keessaa dhibdee Teheraan masaanuuwwan ishee Israa'elii fi Ameerikaa waliin qabdu dhimmoota ijoodha. Onkoloolessa 2023 kaasee Iraan gurmuu diddaa Exist of Resistance kan jettu gareelee kunneen haleelamaa jiru. Qaamni tokko abbaa irree Siiriyaa Basheer al-Assad ture. Amma aangoorraa kufeera. Israa'el gurmuu diddaa kana akka balaa hamaa ishee irratti aggaamameetti fudhatti. Hundeedhaan baduus qabu jetti. Yeroo dinagdeen isaanii daddaaqee jiru kanatti lammiileen Iraan garuu biyya namaa keessatti of agarsiisuu kana hin deeggaranii. Iraan gurmuulee kanneen deeggaruu dhiisuun ishee gaaffii keessaa waan jirudha. Sirni mootummaa Iraan waggoota kurnanootaaf qoqqobbii idil-addunyaa hedduudhaan rukutamee jira. Qoqqobbiiwwan Ameerikaan irra keessee fi akka idil-addunyaatti irra kaa'aman mariiwwan keessatti gaafachaa turaniiru. Jimaataaf yaa'iin paarlaamaa Iraan Mohammad Baagerii Gaalibaaf qabeenyi Iraan ugguramee doolaara biiliyoona 100 fi biiliyoona 20 ta'u marii kanaan dura akka gadhiifamu gaafateera. Tarkaanfiin kun lamaan asiin dura irratti walii galame jedhaniiru. Kan biraan Libaanos keessatti dhukaasa dhaabuudha. Dhukaasa dhaabuu Libaanos keessatti marii Israa'elii fi aangaa'onni Libaanos Ameerikaatti taasisaniin guyyoota 10f walii galteen dhukaasa dhaabuu ta'eera. Ebila 7 garuu ministeerri muummee Paakistaan Shehbaaz Shariif yeroo waan dhukaasa dhaabuu dubbatan waan qabeenyaa Iraan qabamee gallakkisiisuu hin kaafne. Gaalibaaf walii galtee kamma akka jechaa jiran ifatti wanti beekamu hin jiru. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp dhimma kanarratti mariidhaan dura waan walii galuus hin fakkaatu. Kun kanaan yeroo jirutti gareen paartii Dimookiraatotaa tarkaanfii Ameerikaan Iraan irratti fudhataa jirtu mormaa jiru. Kanaanis seera baastonni Ameerikaa tarkaanfii Tiraamp Iraan haleeluu dhorkuu kuffisanii jiru. Aangoo pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti waraana geggeessuu qabu daangessuuf yaadni warra Dimookiraatotaatiin dhiyaatee mana maree bakka bu'oota ummataatiin kufaa ta'eera. Seneetiin biyyattiis murteedhuma wal fakkaatu guyyaa tokkoon dura dabarseera. Sagalee 231 fi 214 baay'ee dhiphaa ta'een murteen aangoo waraanaa mana maree osoo raggaasifame illee pireezidentichi aangoo isaa sagaleetiin shaaruu qabuun carraa kufaa ta'uu isaa olaanaa ta'uu akka ture ibsamaadha. Riippaabilikaanonni baay'een mana maree lamaanii murtee kana mormaniiru. Seera baastonni tokko waraanni kun ji'a kana caalaa yoo itti fufee ejjennoo isaanii akka keessa deebi'anii ilaalan eeranii jiru. Doonaald Tiraamp yooma akka walitti bu'insi kun dhaabbatu ilaalchisee yeroo garaagaraa ibsa kennaa kan ture yoo ta'u dhiyeenya kana waraanni kun dhiyeenyatti goolabamuuf dhiyaateera jedhe jira. Kaleessaa immoo waraanichatti deebi'uuf akka jiru ibsee jira. Sagalee kennuu mana maree kaamisa darbe gaggeeffame irratti bakka bu'aan Keentaakii Toomaas Masaasii warra Dimookiraatotaa waliin ta'uudhaan Riippaabilikaanni tokkichi tarkaanfichaa kan deeggaree yoo ta'u Jaared Goolder Maayinii irraa ta'e ammoo warra Dimookiraatotaa keessaa nama mormee tokkicha ta'eera. Bitootessa keessaa carraaqqii warra Dimookiraatotaa kan deeggaree bakka bu'aan Ohaayoo Waareen Deevidsen sagalee kennuurraa of qusachuun darbeera. Yaadicha kan dhiyeesse bakka bu'aan warra Dimookiraatotaa Niiwuyoork Giriigoorii Miiks sagaleen kennamuutiin booda gaazexeessitootaaf akka ibsetti Gooldenii fi kanneen biroo tarkaanficha akka deeggaraniif akka jajjabeessan dubbate jira. Taateen baha giddu galeessaatti adeemaa jiru ammas amansiisaa miti. Takka ulaa Hormuz irratti biyyoonni lamaan aangaa'onni isaanii akka daa'immanii taphachaa jiru. Haa ta'utii waraana gidduu isaaniitti adeemsifamaa jiruun addunyaan gatii kaffalaa jira. Keessattuu biyyoonni hiyyeeyyiin ammoo qaala'insa jiruuf jireenyaa fi qaala'insa boba'aatiin gatii guddaa kaffalaa jiru. Biyyoonni baha giddu galeessaa fi biyyoonni lamaan mataan isaanii ammoo lubbuu loltoota isaanii walitti wareegaa jiru. Waaqayyo addunyaa keenyaaf nagaa nuuf haa buusu.
Egaan daawwattoota keenya qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qodaa. Sa'aatii yartuun boodaa qophii wayitaawaaf gara biraatiin hanga deebinee wal arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.